Kaba kanilma kanafuro kulkullu waaqa tokko amiin. Waaqayyo kan jaallattan waaqayyos kan isin jaallatu maatiin waaqayyo eega jabaa fi ulfaataa gatii qaraaniyootiin kan bitamtan beenyawwan dhiigasaa maaddiisaa isa samii nyaachuudhaaf warri kaadhimamtan hundi keessanuu Jolle narmee keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii jaalleewwan qulqulloota hundumaa ayyoon mana kiristaanaa Yohaannis afaan warqeen ija waaqayyoo kan isiniin jedhe abboonni koo luboonni obboloonni koo diyaaqonoonni harmoolii fi abbooliin daa'imman afaan aannanii barattoonni dilbataa hundi keessanuu nagaaf jaalala gooftaa keenyatiin nagaa nuun jetti manni kiristaanaa attam jirtu attamiin yeroo kana geessanii Araara isaa kan nu baay'isee arjummaa isaatiin kan nu mil'atee irra daddarbaa fi cubbuu keenya nuuf dhiisee dirree araaraa kanarratti kan nama jiraachisu jiraataa kan nama taasisu sagalee isaa nu dhageessisuudhaaf kan jaallate nyaata ergamootaa nu'iifis kan eeyyame waaqa abboota keenya waaqa qulqullootaa waaqa keenyaaf galanni haa ta'u sirriitti galateeffadhaa maqaa isaa. Dhugaa dhumatti lafaa gara samii olol kan ittiin jenne kortoon jireenyaa qulqullummaa isheen dhugaa buurri fayyina keenyaa sababbii fayyina addunyaa hundumaa jedhamtee kan galateeffatamtu harmee giiftii Maariyaamiin kan qulqulloota hundumaa wajjin maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Yaadatamanii kan oolan qulqulloota hundumarraa eebba isaanii humna kadhannaa isaanii hunduma keenyarra haa bulchu. Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e iddoo kanas teessanii karaa immoo platformii hawaasaa garagaraatiinis dubbii sagalee waaqayyoo kana kan hordoftan hundumti keessanuu har'a waaqayyoon daqiiqaa muraasaaf ani dhaabbadhee isin teessanii jiraataa sagalee waaqayyootiin nu boqachiisa boqonnaa lubbuu keenyaa gara keenyatti dhiyeessee abdii nuuf kennee akka nu barsiisuu akka nu bu'uureessu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Amiin jedhaa jaalala waaqaa nuuf haa ta'u. ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን እናውቀዋል። ጅሬኛ ዱአራ ገረ ጅሬኛት ያከጨኔ እምቤክና ቁልቁልቹ ዮሐንስ በርሲሳን ወንጌላ ጎፍታን ከንስ ጃለቱ እንዲስ ጎፍታ ከንጃለቱ እርጋሳ ሰተኮፋ በቆና ሰዲ ለኮፍሳ ኩዳፍ ርረቲ እርጋናን ያማ Waaqayyo yoo nutti dubbate yoo nu barsiise isiniif dhaamu kana nu dhaamee jira Waaqayyo hunduma keenya akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ani ajjiin jedhame du'arraa gara jireenyaatti akka ceenee ni beekna ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን እናውቀዋል። Raddeebi'a ala xumuraaf du'arraa gara jireenyaatti akka ceenee ni beekna. Gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Samaariyaa laphee keenyaan darbuun si'aa dirqisiisuuti bishaan jireenyaa cuuphaa mucummaa kee nuuf kennii nuuf jabeessi. Bishaan jireenyaa jiraataa sagalee kee jecha wangeela kee nu dhageessisi bishaan jireenyaa foonii fi dhiiga kee isa kabajamaaf ulfaataadhaan nu ga'i bishaan jireenyaa xumuraa qulqullummaadhaan hunduma keenya golgii galgala keenya bareechi kadhannaa keenya nuuf fudhatu. Qulqulluu Yohaannis inni wangeela barreesse akkana jechuudhaan dubbata. Ergaasaa ishee jalqabaa boqonnaa sadii lakkoofsa 14 irratti nuti amma du'arraa gara jireenyaatti akka ceene hin beeknedha. Nuti jireenyarraa gara du'aatitti kan ceene kan kufne kan salphanne turre. Dur bara dhiphinaa sana bara dheekkamsaa sana bara gidiraan itti baay'ate sana du'aa fi gaaddidduun du'aa cubbuunis mucaa namaatirratti bara moo'ee ture sana. Dhiifamni nama biraa jaalalli namaaf waaqa gidduudhaa fagaatee bara ture sana samii fi lafti namaaf ergamoonni bara wal lolan sana
sababa cubbuu Addaamii sababa balleessaa mucaa namaatiin sababa ajajamuu diduu Addaamii fi waan ijoollee isaaniitiis jireenyi fagaatee akka ture hin beekne amma garuu jedha waa'ee baraka koo haaraa yoo dubbatu fayyina kakuu haaraatti xanaaf isiniif laatame yoo kaasu amma nu keessaa namni wallaalummaa beekumsa hafuura qulqulluutiin haa ta'u namni amantii ishee dhugaa qabaachuu dhiisuudhaan haa ta'u namni hojii gaarii dhabuu dhiisuudhaan waqqafamu akka nu keessa hin jiraanne alaatii quba nutti qabanii hin beektani warri nuun jedhan akka hin jiraanne adda baasee yoo nutti himu baraka koo haaraatti dhiiga Kiristoosiin bu'arraa gara jireenyaatti ceenee jirra jedha galata fidaa fi gooftaa kanaaf bara baraan maqaan isaa kan galatoome haa ta'u ceenee jirra seenaan keenya jijjiiramee jira nun jedha qulqullichi kun gaafa dubbatu akkana jedha tokkoffaa Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaastanii too yeroo ilaaltanii akkana jechuudhaan dubbata ilaa amma Waaqayyo abbaani jaalala inni ittiin nu jaalate ilaalaa jechuudhaan jalqaba mee nafaana jedha Waaqayyo abbaan jedhame Waaqayyo abbaan jaalala inni ittiin nu jaalate ilaalaa Waaqayyo abbaan jedha waa'ee seenaa keenya isa jalqabarraa jiruu kaasa attamittiin akka nu jaalate ilaalaa attamittiin gara fayyinaatti gara ofiisaatitti akka nu dhiyeesse ilaalaa jedha hayyuun mana kiristaanaa qulqulluu Yohannis afaan warqeen koomentarii isaati irratti jaalala Waaqayyoo kana karaa kamiin ibsinaa jedhe yommuu ibsu jalqaba irratti jaalalli Waaqayyo abbaani nuuf ibse wayita nu uumu of fakkeessee nu uumuu isaati eeyoo fakkeesse natti maa eeyoo fakkeesse bifaaf fakkeenya isaatiin mudaa kan hin qabne taasisee too nu uumee jira uumamoota hunduma olitti kabaja nuu kennee too warra hafan hundumti warri kun Addaamiin akka tajaajilani warra kan biroos inni akka bitu taasisee uumeefii jira Addaamiif lubbuu isaa jiraattuu yaadduu fi dubbattuu taasisee baraabarummaa laateefii jira foon isaatiillee amala Waaqayyo akka ibsanitti amaloota gurguddoo foonii afran irraa gaafa uumu bishaan arjummaa Waaqayyo abiddi humna qabeessummaa Waaqayyo biyyoon hunda danda'ummaa arjummaa Waaqayyo qilleensi immoo murtii Waaqayyo ibsu akka danda'utti mucaa nama kanarraa Waaqayyotu dubbifama kanaaf mucaan namaa kan komatamu miti waan hundumaan guutuudha eewu guutuu isa taasiseera waan ta'eef natti maa eewu guutuu isa taasiseera waan ta'eef Waaqa kanaaf galatan fiddanii isa guutuu taasisee nuume kan mucaan namarraa mudaan fuudhani amma gaafa dogongoruuti kanarraan nu kabajee jira fiixee baasee too akka isa fakkaannutti nu uumee jira jaalala isaatiin of nu fakkeessee jira uumamtoota keessaa namaan alatti of fakkeessee kan uumee hin jiru na dhageessaniittu miti eenyuun alatti natti maa eenyuun alatti meelaalaa kabaja mucaa namaa maal akka miidhagu maal akka namatti tolu hayyuun mana kiristaanaa Yohannis afaan warqeen the homily on mankind kan jedhu kitaaba koomentarii sirna uumamaa irratti barreesse irratti maal jedha isinitti fakkaate mee nafaan jedha Waaqayyo jedhame Waaqayyo gulilaatii uumama hundumaa taasisee mucaa namaa kabaja fiixee gahee uume sakana tofe kan hin jedhamu gulilaatii uumama hundumaa taasisee ilaan beektu abboonni keenya baadiyaa keessatti mana citaa gaafa ijaarani mana citaa hunduma ijaaranii fixanii too kan isaan xumura irratti ittiin miidhagsan maali gulilaatii irra kaa'u mitiire bakka inni hin jirretti subboo cabduu wayii irra kaa'u miti bichaa miidhagina manichaati ishee uumama hunduma uumee erga qopheessee booda seera uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti akka dubbatame mucaan namaa qilleensaa gad bishaan keessaa fi lafarra kan jiran hundu bitee akka jiraachisuuf akkuma ani gooftaa ta'e atillee biyya lafaa kana bituudhaaf muudamteetta gaafa jedhu gulilaatii taasiseeti ta'uume gooftaa kanaaf galata laaddaa fi mucaan namaa du'a jalatti akka gadi qabamuudhaaf miti nagaa dhabee mataa gad qabatee akka hafuuf miti tokkummaa dhabee mataa gadi qabatee akka hafuuf miti qorumsa dhufu hunduma mooto fuulduratti akka tarkaanfatuudhaaf nuume jaalalli Waaqayyo abbaan nutti agarsiisee inni dura isa kana kakuu haaratti abboonni keenya kan jedhan immoo jaalalli Waaqayyo abbaan anaa fi isinitti agarsiise mucaasaa tokkicha hamma du'aatti dabarsee nuu kenne mucaasaa meeqa natti maa mucaasaa meeqa mucaasaa tokkicha addunyaa dura haadha malee abbaan kan argamsiise mucaasaa tokkicha abbaan kan dhalche mucaasaa tokkicha mucaasaa isaa amalummaa
አንጎዳን ኡሙዳን ቢቱዳን ሶሩዳን ሳጅን ተኮ ከንተ ሙጫሳ ሳመሉማ ሙጫ ከባሳ ሙጫሳ ኪታብኒ ቁልቁሉኒ ዮሐንስ ወንጌል ሳቦቆና ተኮ ለኮብሰ ተኮረት ጀልቀበቱረ ጀደ ሙጫሳ ሰኑት ዱበት ሙጫሳ ሳመሉማ ሙጫሳ ሰዱርሳ ቀዳማዊ አምላኩን እኮ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ዓለማት ከመፈጠራቸው ተመልከቱት ሰማይና ምድር ከመዘርጋታቸው በፊት ጊዜያት ሳይቆጠሩ ዘመናትም ሳይጀመሩ በፊት ፍጥረታት ከመፈጠራቸው ዓለማት ከመከናወናቸው ከመዘጋጀታቸው በፊት አለ ቃል ነበር አለ ማን ነበር ንገሩኝ ማን ነበር ቃል ነበር አለ አያችሁ የተፈጠሩትን ሁሉ የፈጠረ የተከናወኑትን ሁሉ ያከናወነ የተሰሩትን ሁሉ የሰራ እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ አምላክ ነው አረከ ፈርጋችሁ ስሙና አመስግኑ እኒ ዋቀዮዳ ታውን ቁልቁሉን ከነኑትሜ ዋቀዮ ኢልመሳ ኢሶ ኡማተ ከና ደበርሴ ሐመዱ አትቲኑፍ ከነ ሐመዮም ትቲኑፍ ከነ ሐመዮም ትቲኑፍ ከነ ማሎ ዋቀዮ ባጫላ ከንጃለለ ነተገርሲሰ ጅራ ማሎ ጃለለ ሳከናፍ ገለተ ፊዳ በራበራ ፈለ እንጅሩ ጃለለ መሰከለ ጫሉት እንጅሩ አባኔ ልሞከነት ጃለቱ ጅራር ilmoon haadha akkasitti jaallattu jirti nama jaallatee boolla kan nama jillixum Kiristoos duwwaadhaaf rakkina namaa keessatti maaloo waaqa kanaaf galata fida ilaa waaqayyo abbaan jaalala kana nutti agarsiise jedhe mucaasaa kana dabarsee du'aaf nuuf kenne kun jaalala inni guddaa nutti agarsiisedha amma akkana jedhe kan lakkoofsa lamarra gaafa dhufnu jaalala inni nutti agarsiise kana fayyisaa kan ta'e qoricha kan ta'e bilisa baasaa kan ta'e innumti waaqayyo hunda danda'u kan ta'e bookulluus ta'e deehu waan hundumti barru harkasaa ganaa harkasaa keessa jira kan jedhamu mucaasaa kana dabarsee waan nuu kenneef ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ይላል ክርስቶስ ስለተሰጠን በእውነቱ ዋን ክርስቶስ ደበርፈሜ ኑፍ ከነሜ በደ ኤጋያ ምቾተኮ ኑቲ አመጆሌ ዋቀዮቲ ኑታመጆሌኙ ነቲማ ማሎ ኑታመጆሌኙ ሙጫኑ አቃ ሙጫኤኙ ዋንተ ሙጫነማ ዋንተ ሙጫኑ አቀዮ ሙጫነማ ዋንተ ሙጫኑ አቃ ሙጫ ማረሚ ዋንተ ሙጫኑ አቃ ፎን ነማ ሰደደባ ኡፈቴ ወኩሎ እገሰፈጸመ ዘንበ ኃጢአት ባይትታ ጩቡራን ከነፈ ዋን ሙጫን ነማ ወጀቱ ሁንዱም ወጀቴ ፍረከኛ ዱጋ ዋንተ ኢሳቲ በእኛ እንከፈለ ኑታመጆሌኙቲ ገለተን ቢደኔ ቢጎብታ ከናፍ ኑታመጆሌ ዋቀዮቲ ላላ አማኒ ዱቢንኮ ኢሳ ከነ ዱዋሚኒ አዱኛ ኬሳ ነሞታ ባየቱ ሲንቆመታ ስላሲኖ ጆሌ ዋቀዮቲ ኤሰቲ ሲዋሙ አዱኛ ከነረቲ ነምኒ ጆሌ ዋለማ ቆፈተው ደንዳ እንዲ ጀልቀባ ሰመካስኒ ጆሌኙ ጆሌ ዋቀዮ እኒ ለመፋንሞ ጆሌኙ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሰደት ለኮፍሳ አፍርተኛ አፍርደቃት ይዱቢሳ አንተሙሳ ማቡክሙ ሰይጣን እስን አባቂ ሰንዳብሎስ እስራኤል ነምን ዮካን ጆሌ ዋቀታ ዮካን ጆሌኙታ ሰይጣና ጀዳ ማፍሶዳቱ ጆሌኙ ሲላሲኖ አሲቶ ጆሌ ዋቀዮቲ ወረለቲ ሲዋመንሱን ጆሌኙ ከታተኒ ማለትንም ተኒ ረኤኙ አከታተኒ እንበርባዱ ወረሰበ ኩምሳና ላሲን ኮመቱ ሰና ሲን ኢየሱስን እንበታ ወረጀዱ ሰና ለክኑ ይጃለለ ዋቀዮ አባ በሬ ራይንጎ ወሚና ኑታመ ጆሌኙቲ ነቲማ ኑታመ ጆሌኙቲ ጀማና ደገው ወለለ ዳቢ ጎፍታ ከነ ኑታመ ጆሌ ዋቀዮቲ ጃለለ ከነ ጃለተ እርገናማ ከነ ሲንትሜ ሜ ቁልቁል ዮሐንስ ኑታመ ዋቀዮ አባን ኑ ጃለተ ዋን ኑ በርሲሴፍ ጃለለ ቀብና ጀዲ ማል ቀብና ነቲማ ማል ቀብና ኦቦሎታስ እንጃለና ኦቦሎታስ ማል ጎና እኛ ግና ወንድሞችን ስለምንወድ አሁን ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቀዋል ወንድሙን የሚጠላ ህይወት የለውም ማለት ምን የለው ንገሩኝ ምን የለው እላመኑት ጃለለ ክርስቶስ ኢየሱስ ኑ በርሲሴ ጃለለ ዋቅና አባን ኑ በርሲሴ ኦቦሎታ ከንጃለኑ ታኔ ጅራ ከናፊዩ ጃለለ ዋን ቀብኑ ኦቦሎታ ዋን ጃለኑ ዱአራ ገሬሳ ጨኔር ነቲማ ዱአራ ገሬሳ ጨኔር ነምኒ ኦቦሌሳ ሳጂ ቡገሩ ጅሩን ቀቡ ማሊን ቀቡ ነቲማ ማሊን ቀቡ
sakamoyya ka mol jallatani jireenya dhaalu wayya mol jibbani du'a dhaalu way natti maa sakamoy eeyyo wal jallatani jireenya dhaalu wayya maaliif wal jibbi tureesi namoonni maaliif wal qoodu namoonni maaliif wal qoodu taayidaadhaaf jecha qabeenyaaf jecha maaliif wal qoodu maaliif wal jibbu ijoolleen gara haadha tokkootii kaate maaliif walitti garagalte maaliif wal qoodde maaliif yaada biyya lafaasa fashalaaf xuraadhaan wal qoodne maaliif gargar baan weennoon machiin halalummaan gidduu keenya maaliif dhufe yaadan gargar ba'uun barumsaan gargar cabuun gidduu keenya maaliif dhufe gooftaan hafuura kana nuuf haifatu amiin jedhaa gooftaan hafuuricha nurraa haifatu namootii jaalalaa nu haa taasisu jaalalli gooftaan keenya Kiristoos yeroo hunda nu gidduu haa jiraatu hunda keenya wal nu haa jallachiisu gooftaa jaalalaa kanaaf galata fidaa bara baraaf maqaa isaatiif galanni haa ta'u amma barreerra sinii namni jiraatadha kan jedhamu jaalala yoo qabaate maaloo qabaate natti maa maaloo qabaate Kiristoos immoo nu jaallatee hamma du'aatitti dabarfamee nuuf kennamee lubbuu isaa utuu hin sassatin hamma du'aatitti tiksee gaarii ta'ee nuuf rukutamee to jireenya nu kennee jira maal nu kennee jira maal nu kennee jira nuti amma ijoollee eenyuti jenne ijoolleen Waaqayyoo jiraattota moo duutota ijoolleen Waaqayyoo cubbamoota moo qulqulloota ijoolleen Waaqayyoo warra shakkanidha moo warra amananidha firii isaan irraa ilaaltaniitu beektu nuti ijoollee Waaqayyooti nuti warra amannudha nuti warra gartuu qulqullootaati nuti warra jiraattota moo duutota natti ma warra jiraattota moo duutota namooti alaasin dhamdhamuu barbaadanii maal kottaa nuuraa'u jireenya dhamdhamaa malee mana keenya gooftaatu jira jireenyaatu jira ittiin jechuu danda'uu qabduun jedhe ija jabaattanii anamma garuu waa qofan isinitti meetaa gooftaan keenya inni jaalala akkana nutti agarsiise kuni du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesise kuni waa lama qofa laal maal raawwateetu maal ta'eetu kan jedhu nafaana jedhaa maal raawwatee jedhame maal ta'ee qabdii kana lamaan duwwaa isinitti meentaa barumsa mana kiristaanaatiin gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesise akka manaasini illee baay'if nu akkasiin dadammaqxaniif jenneetu foozoo kanaan miti gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesise maal godhee ture yoo jettani tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hamma 9 irratti hojii diiyaabiloos diiguudhaaf mucaan Waaqayyoo mul'ate jedha nafaana jedhame hojii diiyaabiloos jedhame hojii diiyaabiloos diiguudhaaf mucaan Waaqayyoo mul'ate maal ta'e hojii eenyu diiguudhaaf hojii diiyaabiloos diiguudhaaf fedha fooni diiguudhaaf ejja halalummaa gargar ba'uu wal qooduu jaalala dhabuu machii sagaagal weennoo jibba hammeenya hami kan hunda diiguudhaaf mucaa eenyutu mul'ate natti maa mucaa eenyutu mul'ate gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaatti kan nu ceesise inkoo callisee dhuma miti hojii seexanaa diigetidha hojii eenyu diigetidha dhugaan isiniin jedhee humni seexanaa fi humni foonii hundumti isin irratti aangoo qabu namoonni baay'ee nama jiru miti machii dhiisuu hin dadhaban suusii dhiisuu hin dadhaban dhiisuu dadhabanii mini jaalala gooftatu galuufi dhibe yoo jaalalli gooftaan namaa galemmaa suusii dhiisuu miti jarra akka Phexros harree tokkittii qabuu fi kiyyoo tokkittii darbatu dhiiseetu warra akka Maatewoos aangoo addunyaa kanaatiin ministeera faayinaansii ta'uu oolettaniiti qaraxa sassaaba isa hunda dhiiseeti ijoolleen Zabdiyoos lamaan kiyyoo isaaniifi abbaa isaanillee otoo haafiin dhiisaniitu gooftaa duuka bu'an eenyu duuka bu'an eenyu duuka bu'an simmaarree fedhii foonii dhiistanii gooftaa duuka bu'uu dadhabdu ilaa dhugaan isiniin jedhe hojiin foonii fi fedhii foonii hundumti isin irratti aangoo qabu mee nafaana jedha hojiin foonii jedhame hojiin seexanaa hundumti isaa onurratti aangoo qabu maalin qabu suusin nurratti maalin qabu ejji nurratti maalin qabu sagaagalli nurratti maalin qabu shakkiin nurratti maalin qabu ganuumsi nurratti maalin qabu eenyu sinni kana nuuf godhe Kiristoosidha galata fidaa fi gooftaa kana mo'attoota taati jiraadha jaalala gooftarraa laaltan kanaan dhugaadha mucaan namaa amala isaatiin dadhabaadha cubbuu keessatti kufuu hin danda'a sibiila ta'e kan hin dandoofne namas ta'e kan hin dogoggorre hin jiru inni jechaa jirru garuu
gaafa dogoggortan isinittin dhiini qalbii jijjiirradha gaabbii galaa isiniin jechaa jirra hunduma keenya gaabbiidhaan akka nu jiraachisu jaalala isaa nuuf haa ta'u amiin jedhaa jaalala gooftaa nuuf haa ta'u ammas maal jedhe isinitti fakkaate qulqulluu Phaawulos gaafa dubbatu ergaa isaa gara warra Ibrootaa barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 14 haga 18 irratti እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞት እንዲሽር ተገለጠ ይህም ዲያብሎስ ነው አለ ሜማሎ ነው እጅን ጀቱ ሰከን እንሞ ጀዳሜ እንሞ ዱአረት አንጎ ይሰቀቡ ዱአን ዲጉዳፍ ሙለቴ ዱትች ዲገሜስ ዲያብሎሲዳ ጎፍታ ከኛም ገለተም ሄደኔ ጎፍታ ሞቻ ከና ዲሜራ ወጂን ዲያብሎስ ስንረቲ መቃንቀው አነማ አከ ገመደን ዱዋፍ ሚቲ ከነ ያደተኒ ጋፈ ጭቡ ከሰ ጠለቅ እተኒ ወፈርጊታ አሃ ማለት ተንቲ ጭቡ ምን ነረቱራቴ አን ጆሌኙ ትጀኔር ነቲማ ኑታማ ጆሌኙ ትጀኔር ኑታማ ዱቶ ተሞ ጅራቶ ተጀኔር አተሚተን ጅራታ ተዮ ጂዱዋ ወጀዳ አተሚተን ፉለ ዋቀዮት ከነራ ወዳኑ ሙጫ ዋቃቲ ሙጫ ዋቃ ከንሼን ሐሳ ቀብዱ ዋቀዱ ወጅ ከንሼኒ ዳለ ቀብዱ ዋቀዱ ወጅ ቢየለፋ ዳሉ ዳፍን ፊጊና fedhiifoni dhaluudhaaf hin figina barumsa shakkiif ganumsa dhaluuf hin figina inni waaqayyorraa miti waaqayyorraa kan ta'e dhugaa duwwaadha maal duwwaadha natti himaa maal duwwaadha dhugaa wangeelaa duwwaadha waaqayyorraa kan ta'e kanaaf gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesisee hojii diiyaabiloos maal gochuudhaan natti himaa hojii diiyaabiloos maal gochuudhaan lakkoofsa 2 gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesisee kan bade barbaaduudhaan kan kufe kaasuudhaan na dhageessaniitu kan bade maal gochuudhaan kan bade maal gochuudhaan kan kufe immoo maal gochuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti barreeffame mucaan nama kan bade barbaaduu fi kan kufe suphuudhaaf kufeera jedhe gooftaan waan akkasinitti bu'aa boomana kiristaanaa asirratti namni dhugaadhaan kan itti barbaadamu lubbuun dhugaadhaan sagalee waaqayyootiin hiikoodhaan kan itti barbaadamu lubbuun fakkeenyaan iccitinaan kan gooftaan duukabootaaf kennirraa kan fudhanneen kan itti barbaadamu aboo wangeela lallabu aboo lubbuu walitti qabu aboo lubbuu mootummaa waaqayyootiif booji'uu kan qabdu mana kiristaanaa Kiristoos ortodoksii duwwaadha galatan fiddanii fi dhugaadhaaf kitaaba qulqulluutu dubbata ishee duwwaadhaan siniin jedhe gooftaan keenya kana jedhe kan biraan itti himu warri kun lubummaa duukabummaatiin haa ta'u aangoo lubummaatiin haa ta'u darbii darboo hafuurawaatiin haa ta'u sirna Kiristoosiin barsiisa dhugaatiin haa ta'u waan beektu kan biraan qabu kitaaba iyyuu nutu lakkaa'ee itti hime dhugaan dubbachaa jiran sun nutu lakkaa'ee itti hime amma jaarraa sanaatti ortodoksiin hin turre kitaabni hin turre Kiristoos eenyutu waaqessaa ture warra irra Kiristoos irratti of mi'eessan kan Kiristoos inni dhugaa garuu as jira eessa jira siniin jedhe natti maa eessa jira inni isa kami addaam isa bade barbaadu isa dhufe addaam fakkaatee isa barbaadu isa dhufe amala addaam uffatee isa barbaadu isa dhufe fira addaam ta'ee isa barbaadu isa dhufe dhugaadha namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko fira sin dhabsiisuu barbaadu amma barjira biyya kana keessa namootni baay'een mana keessa agartuu baay'een amantii adda biraa ta'anii kan qoommatan koo jiraachuu danda'u nama hin qabu jedhanii qabeenya immoo dhabanii an qoommatan jiraachuu qabu nama na gargaaru dhabe jedhanii abdii kan kutan dhugaan isiniin jedhe kan bade an barbaadu eenyu duwwa inni immoo abbaa meeqa keenyaati hundeedhaa maal abbaa nama meeqaati natti ma abbaa nama meeqaati hiyyeessaaf abbaan eenyu isa dheedhaa dureessaaf abbaan eenyu sabeekuuf abbaan eenyu sawallaaladaaf abbaan eenyu maaloo abbaa keenya kan hundumaaf galanni isaaf haa ta'u namootni bee waan baay'eedhaan nama qooduun bakka ta'e gaafa dhaqxan koo aayidiin keessan waraqaan eenyummaa keessan ilaalamee ol seentume sadarkaan barnootaa keessan ilaalamee ol seentume sadarkaan qabeenyaa keessan ilaalamee ol seentume VIP dha jedhamtaniitu namarraa gargar haftume hunda keenya jaalala taatiin sassaabee xiqqaa guddaa hunduma mana kanatti hunduu ijoollee kooti kan jedhe gooftaa Kiristoos duwwaadha galanni jiraataa maqaa isaatiif haa ta'u isa dhiistanii uguruu hin deemina isa dhiistanii uguriyyuu hin deemina kanaaf mucaan namaa kan bade barbaadu kan kufe immoo maal gochuu dhufe jedha maal gochuu dhufe kana duwwaa miti warra du'anii du'a keessa jiraataniif immoo gaaddidduun du'aa kan isaan haguugeef immoo
lakkoofsa 3 irratti gooftaan du'arraa gara jireenyaa kan nu ceesisee jireenya nuu kenneeti. Maal nuu kenne? Natti himaa, maal nuu kenne? Yohannis wangeela isaati irratti gaafa barreessu boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ይላል። ሕይወት እንዲሆንላችሁ ከኔ የሆነውን ሕይወት እንድታገኙ፣ ከኔ የሆነውን ሕይወት ዘላለማዊውን ሕይወት እንድታገኙ፣ ጊዜያዊውን አይደለ ዘላለማዊውን፣ ምድራዊውን አይደለ ሰማያዊውን ሕይወት እንድታገኙ፣ የዘላለምን ሕይወት እንድትቀበሉ፣ ሕይወት እንዲበዛላችሁ መጣሁ። ጅረኛን ስኒ ከንዱ ዱፌ ዲያዴኮ ማለት ስኒ ከንዱ ዱፌ ነጥማ ማለት ስኒ ከንዱ ዱፌ bara addunyaan summii isinii qopheessitu, bara addunyaan du'aaf sirreeftu, bara addunyaan dabarsitee du'atti isin kennitu gooftaa maal nuu kennuu dhufe? Natti himaa maaloo gooftaa maal nuu kennuu dhufe? Argannee moo dhabneerree? Gooftaan isarraa adda nun baasin, ofirraa adda nun baasin, jireenya isinii laachuu dhufe. Mee asirratti naa ga'u kana godheetu du'arraa gara jireenyaatti nu baase. Na dhageessaniitti miti? Gaafii tokkoffaa kanaan yoo isinitti beengaa kan biraa maal ta'eeti gooftaan amma gaa waa fayyisuudhaaf, waa fiduudhaaf, waa barbaaduudhaaf waa ta'uun dirqamadha. Maal ta'eeti gooftaan du'arraa gara jireenyaa kan nu fide? Qoosaadhaan miti hin beektu. Gooftaan maal ta'eeti du'arraa gara jireenyaa nu ceesisee? Gooftaan maal ta'eeti jiraattota nu taasise yoo jettan jalqaba irratti nama ta'eeti. Maal ta'e? Natti himaa, maal ta'e? Nama ta'e. Dubbiftaniittu kaasuudhaaf qofa jecha wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti jechi qaama qabu foon uffate jedha. Maal uffate? Maal uffate? Inni dura ture, inni waaqa wajjin ture, inni waaqa ture. Zaboottuu kulluu koona wazan malee hussa alboza koona. Waan hundumti isaan ta'e, isaan ala homtuu kan ta'e hin jiru jedhamee fi kan barreeffame jechi qaama qabu jechi waaqa abbaa foon uffate. Qulqulleetti dubroo maarani foon sheerraa foon lubbuu sheerraa lubbuu fudhatee goonka nama goonka waaqa ta'ee faayidoodhaan kabaja. Kanaaf jechi waaqaa waaqni nama ta'eera. Waaqni maal ta'eera? Natti himaa, waaqni maal ta'e? Nama ta'eera. Amanamaadha jechuudha dubbiin kun wangeela irratti. Kanaaf inni duutotarraa gara jiraattotaatti akka ceenu kan nu taasise maal ta'eetudha? Gorgoriyoos inni guddichi Grigoorii Zagriit kan jennu ሃይማኖተ አበው irratti ተወልደ በአምሳሊከ ከመ ይለድገ በአምሳሊሁ ሜን አፋነ ጀዳ ጎርጎሪዮሲቱ ጀዳ እላከነ ጀዳ አነ ወጅን ጀቱtti ፉፍተኒቶ ጎፍታን ጀዳሜ ሲፈካቴ kan dhalate of sifakkeessuufi. Maal sifakkeessuufi? Argitanii fedhii waaqayyo isa akka fakkaannudha. Addunyaa miti, fedhii foon keenyaa miti, waan ilaallu waan nutti miidhagu miti. Eenyu akka fakkaannu isa jedhaa daraa eenyu akka fakkaannu kanadha bakka kaayyoon kiristaanummaa. Kanas keessatti walitti qabamnu, kan faarfannu, kan sagannu, kan kadhannu, kan boonyu, kan hiraarru eenyu fakkaachuudhaaf? Natti himaa, eenyu fakkaachuudhaaf? Dammoo siniin ajaa'ibu soomiidhaan, sagadaan, kadhannaadhaan isa fakkaachuun hin danda'ama taanaan yeroo muraasaaf miti bara baraaf otoo ta'e nun baasu. Natti himaa, nun baasu? Nu baasa. Gooftaan sinii soomeeratti isheen tokko tokko Oromoon maal jedha beektu? Inni ol daakuu dadhabe gadi daakaa maal ta'a? Gadi guddatu didanii akka hidda kaarotii namoonni tokko tokko soomuu dadhabaniitudha. Eenyu nu soomeera? Gooftaan nyaateera dhanii nyaata dhiisaniiru. Nyaateera moo nyaanni gooftaan? Nu nyaateera dhanii dhiisaniiru. Gooftaan kan inni du'arraa gara jireenyatti nu ceesise nama ta'eeti. Hayyuun mana kiristaanaa aragaawii manfasawiin immoo maal jedha isinitti fakkaata? Gooftaan gara keetitti gad kan jedhe isatti akka ol guddattuufi isatti akka ol maal taatu? Natti himaa, isatti akka ol maal taatu? Adarammoo kiristaanota as keessa immaa deddeebitan deddeebii duwwaa isinitti hin ta'ina. Akkuma bara darbeetti barana sin jiraatina. Sadarkaarraa gara sadarkaatti guddadhaa malee, soomii keessan guddisaa malee, kadhannaa keessan guddisaa malee, fuula waaqayyoo deddeebi'uu keessan qulqullummaadhaan taasisaa malee, ol ka'iinsa hafuuraatiin ol jedha. Akkuma bara darbeetti barana sin jiraatina. Ol guddachuu qabna. Garamitti guddachuu qabna? Gadi hin jenneeni. Garamitti guddachuu qabna? Seeraafiim hayyuun jedhamu. Hayyuun mana kiristaanaa immoo akkana jedhe, nafaana jedha. Nama nu taasisuuf jedhame, nama nu taasisuuf nama ta'e. Maaloodhaadha. Maal nu taasisuudhaaf? Maaliif seetan mootummaa waaqaa dhaaluu hin danda'u? Nama kan ta'e qofa. Maal kan ta'e? Natti himaa, maal kan ta'e? Nama kan ta'e duwwaan dhaala mootummaa waaqayyo. Mootummaa waaqayyo looniif qophoofte?
Sanaman taanef qophoofte nama sagoonkate isa dhiqatee cubbuu isaatirraa qulqullaa'ee fooniif dhiiga waaqayyootiin kabajame duwwaatu nama goonkaa jedhama isatu dhaala mootummaa waaqayyoo. Kanaaf inni kan inni dhufe kaayyoon waaqayyo biyya lafaa kanarratti mul'ate lallaba warra gowwootaa ta'uudhaaf miti. Kan inni biyya lafaa kanarratti mul'ate nama nu taasisuudhaaf malee. Maal nu taasisuudhaaf? Natti himaa maal nu taasisuudhaaf? Addunyaan haga nama yaaluu qaba, haga nama dhiisus qaba. Yaalamee gaafa dadhabame jedhaa kun hin fayyu. Fudhaatii maal ta'a? Gara mana keessanitti maal ta'a? Sokkaa'edha. Kan nun ifanne haga xumuraatii nu wajjin ta'e cubbuu keenya wajjin nu danda'e barana yoo dinnu egere jechaa umrii gaabbii kennaa yaa'iidhaan nu gorsaa nu sossobaa har'a kan didan boru deebi'u jechaa hamma xumuraatitti jabaatee kan nama nu taasisu mucaa dubroo maaramii Kiristoos duwwaadha. Isaaf galanni haa ta'u bara bara. Inni nama nu taasisuudhaaf dhufe. Wama namooti gara mana kanatti wama gara bataskaana qulqulleetti kanatti wama gara amantii qulqulleetti kanatti wama nuujin nama haa ta'ani maal ta'ani natti maal haa ta'ani nama haa ta'ani nuujin maalirra jirtoos hin jedhan. We are in a process because the Christianity is a process. Nuti adeemsa nama ta'urra jirra jedhani. Adeemsa maal ta'u? Natti adeemsa maal ta'u? Amma of hin jajnu qulqulloofneerra cubbuun qabnu hin jennu mutini mucaan namaatiin dogoggorra. Garuu guyyaa guyyaatti gaabbii gala adeemsa nama ta'uutirra jirra. Koottaan wajjin nama taa'edhaan. Amma fayyineerra bakka homaa cubbuun qabnu hin jennu. Cubbuu hin hojjennatu inni nama dhawaan taaneef. Garuu gooftaan cubbuu keenyarraa akka nu qulqulleessu. Inni nama akka nu taasisu ni beekna moo hin beeknu? Natti maan ni beekna moo hin beeknu? Kanaaf gooftaan keenya nama kan ta'e ofii isaatiif nama nu taasisuudhaaf. Maal nu taasisuudhaaf? Natti maal nu taasisuudhaaf? Lammaffaa irratti gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaatti kan nu ceesise buddeena jireenyaa ta'eeti. Maal jireenyaa ta'e? Natti maal jireenyaa ta'e? Buddeena jireenyaa ta'e. Akkam isinitti fakkaata? Waggaa 5,500 namni buddeena jireenyaa beela'aa ture. Dhugaatii jireenyaa dheebochaa ture. ለ5500 ዘመን ሰው ጽድቅን ቅድስናን ይራብ ነበረ። የህይወትን እንጀራ የህይወትን መጠጥ ይራብ ነበረ። የህይወት እንጀራ ረሃብ ነበረበት። የህይወት እንጀራ ጥማት ነበረበት። የሰው ልጅ በእውነት ሊጸድቅ አልተቻለው። ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አልተቻለው። በቅድስና በንጽህና መንገድ መኖር ወደ እግዚአብሔር ማደግ በእርሱና በእግዚአብሔር መካከል የነበረው የጥር ግድግዳ ሊፈርስለት ዘንድ አልቻለም። የሰው ልጅ ያንን ሁሉ ያፈረሰው የማሊክ ተገልጦ ነው። አረ ነገሩን የማሊክ ተገልጦ ከፈርጋችሁ ስሙን አመስግኑታ። አዳኛችን እግዚአብሔር ልጅ ተገልጦ ይሰግዱ ፈዲገ ነሞታ ፏቀዮ ግዱ በረዱሪ ወጋኩ መሸኒፍ ዲበሸኒፍ ጎልጋ ጉዳ ተቆጡ ቱሬ ጎልጋ ጩቡ ጎልጋ ማሊ ነቲማ ጎልጋ ማሊ ሙጫነማ ፉለ ዋቀዮ በርባዴ አርገቹ እንደንደው ይሳፋ ቀዮ ግዱ ጎልጋ ጩቡቱ ጅራ ሙጫነማ ጃለለው ሐቀዮ በርባዴ አርገቹ እንደንደ ጅሬኛ ቤላ ቱሬን ጀዴ ደበቻ ቱሬ ጅሬኛ ደበቻ ቱሬ ቁልቁልማ ደበቻ ቱሬ ኢሳይያስ ፈማል ጀዳን ራጂ ሳኒ ጃተም ያፍርረት ያ ጎፍታ ቁልቁልማን ከኛዩ አኮፈተ ጩቡት ይተለካመ ምን ይሄደ አከስቱሬ አዱኛ ሳኖን ዱመዲ ጉዳፍ ጎፍታ ወረ ቡዴነ ጅሬኛ ቤላ warra buddeena jireenyaa dheebotan warra nyaata dhugaatii jireenyaa beela'anii dheebotan hundumaaf jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 6:35 irratti buddeenni jireenyaa anadha. Buddeenni jireenyaa eenyudha? maaloo galanni haa ta'uuf gooftaa kanaaf sooraa dhugaadhaaf ana buddeenni jireenyaa inni samiirraa dhufe buddeen jireenyaa inni samiirraa dhufe anadha. foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge bara baraaf maal ta'a? hin fayyaa. maal ta'a? waaqayyo haadha keenya isa dhugaadha. isa beela waggaa 5,500 irraa nu fure sabilisummaa nuuf kenne. eeyyoo namoonni baay'een beela'anii dheebotanii nama isaan gargaaru bara dhabanitti addunyaan hundi immoo walumatti qabaatti waggaa 5,500 seexanni beelecheeto diiyaabiloos beelechee beela keessatti wayita bitaa turetti አይዟችሁን ሶዳቲና buddeen jireenyaa keessan inni sin nyaatanii hin beelofne inni sin dhugdanii too hin dheebonne inni sin bilisummaatti hin dhabne buddeen biyya lafaa yoo laaltan buddeen jireenyaa jedheedha hayyoonni mana kiristaanaa keenya hiikoodhaan yoo nutti himani buddeen jireenyaa jedhee buddeen biyya lafaatirraa adda baasuudhaafi buddeen biyya lafaa amma nyaatanii booddee kan nama beelessu dhugaatiin biyya lafaa amma dhuganii booddee kan nama dheebessudha inni kan bara baraati jechuudhaafi tokkos immoo buddeen biyya lafaa buddeen addunyaa amma nyaatanii booddee xuraawaa kan ta'udha.
buddeen biyya jireenyaa buddeen biyya samii garuu nyaatanii bara baraaf nama dhugaa qulqullummaa kan namaaf laatudha kan nama jiraachisuudha. Tokkos immoo buddeen biyya lafaa maatii waaqayyoo dhugaadhumatti nyaatanii kan nama dhukkubsus hin jira. Buddeen jireenyaa garuu nyaatanii cubburraa kan nama qulqulleessu fayyina lubbuu qulqullummaa lubbuu kan namaaf laatu inni gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Galata laadhaa fi gooftaa kanaaf isa nyaannee jiraannaa isa nyaannee too deddeebina nuti maatii waaqayyo. Sadarkaatti gooftaan keenya du'arraa gara jireenyaa kan nu baase waggaa 5,500 warra itti dukkanaa'e dukkana cubbuutiin warra qabaman hojii dukkanaatiin warra qabaman hojii fooniitiin warra qabaman biyya lafaa kanarraa dukkanni qulqullummaa dukkanni gaarummaa dukkanni qajeelummaa dhabsiisu maseensisu gaafa mudatee turetti ofii isaatiif araara isaa nu baay'isuudhaaf warra itti dukkanaa'e hundumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ani ifa addunyaati jedhe. Ani maal addunyaati? Natti maadara ani maal addunyaati? Namoonni itti dukkanaa'e namoonni itti jireenyi dabagale hin rakkatani ifti isaanii eenyu jira? Gooftaan jedha ifti isaanii eenyu jira? Eego gaafa itti dukkanaa'e mucaa namaa gaafii hin deemi. Mucaa namaa gaafii hin deemi. Warra abbaa beekaa gaafii hin deemi. Ifti kee beekumsi kee hayyoonni mana kiristaanaa sooyi kan ifa jechuun beekumsa ogummaa ifa lubbuu ifa sammuu jedhanii hiikuti. Gooftaan keenya beekumsa hafuuraa nuuf ibsee dukkana keenya balleessee ofii isaatiif ifa ta'ee nu mul'ate. Maal ta'ee nu mul'ate? Natti maal ta'ee nu mul'ate? Baaqaa nagaa tokko qofa isinitti mi'aa xumuru du'arraa gara jireenyaatti kan nu deebise gooftaan keenya tiksee gaarii ta'eeti. Tiksee kamii? Natti daraa tiksee kamii? Tiksee gaarii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti tiksee gaarii naan jedhe. Mee afaan jedhaa tiksee gaarii jedhame? Tiksee gaarii anadha. Tikseen keenya dhugaa Kiristoos mana kiristaanaa keessa jira. Eessa keessa jira? Natti eessa keessa jira? Tiksee isaa gaariin warri faana isaa dhaatan duukaa bu'oonni abboonni luboon duukaa bu'oonni abboonni diyaaqoonoon duukaa bu'oonni abboonni barsiisonni mana kiristaanaa si jiru adeemu. Madda dhugaarraa gooftaarraa kan waraabbatan dhugaan si jira. Gooftaan ani tiksee gaariidha. Tiksee kamii? Natti tiksee kamii? Waa takka qofa isinitti mi'aatu. Tiksee biyya lafaa hoolaa gaafa eegu otuma jaallatu otuma mararsiifatu sooree nyaachisee xumura irratti qalatee nyaata. Dhugaan moosoo? Dhugaan moosoo? Qalatee nyaata. Kana duwwaa miti gurguratee gatii kaffalata. Gurguratee maal kaffalata? Natti gurguratee maal kaffalata? Gogaasa uffata godheetu uffata. Maal godhe? Natti maal godhe? Tiksee gara jabeessaa jechuudha argitanii. Gooftaan keenya tiksee gaariin keenya ilaala ofii isaatiin qalatee nyaatee miti nutoolota isaa taanee otoo jirru akkana jedhe hayyuun mana kiristaanaa qulqulluu Eraaqis haymaanota aboo yookaan immoo the face of the fathers kan jedhamu amantaa abbootaa irratti gooftaan keenya tikseedhasi tiksee hoolatti jedhe. Mee afaanidha gooftaan keenya jedhame gooftaan keenya tikseedhasi hooladhasi tiksee gaariidhasi hoolaa garraamiidhasi. Ajaa'ibadha kun eenyu hin danda'amu waaqayyoon irratti ofii isaatii tiksee gaarii ta'e tiksee biyya lafaa qalatee nyaata. Gooftaan immoo qalameetuma nyaadhaa dhugaa jedhe. Maaloo tiksee gaarii keenya kanaaf galanne haa ta'u dhugaa dhumatti. Tiksee gaarii keenya kanaaf kana duwwaa miti. Tikseen biyya lafaa maatii waaqayyo gurgureetu idaa kaffalata. Gurguree maal kaffalata? Gatii kaffalata. Idaa kaffalata. Gooftaan keenya gurguree gatii nu kaffalate miti. Qarshii 30 duwwaatti gurgurameetu cubbuu 5,500 irraa nu filee gatii keenya nu kaffala galanni jiraata maqaa isaatiif haa ta'u. Tiksee gaarii kana dhiisne eessa deemnaa jedhe. Kana duwwaa miti. Namni tiksee ta'ee biyya lafaati irratti olaa eegu qalatee gogaasa uffata godheetu uffata. Mucaan nama biyya lafaati irratti. Gooftaan keenya immoo qalameetu uffata keenya isa kennaa uffata keenya isa qulqullummaa uffata keenya isa miidhaginaa nuu ta'e uffata keenya kanaaf galanne haa ta'u bara baraa. Isatu nurraa bareede isatu nurraa calaqqise. Egaa akkana jedhe amma nuti du'arraa gara jireenyaatti akka ceene dubbadhaa qaba du'arraa gara jireenyaa akka ceene ni beeknaa jala amarre kun amantii keenyadha. Isin ijoollee duutotaaf hin jedhamnu isiniin amanne hin jedhamnu namni kam shakkaan kam ganaan kam hin amanne nuun jechuudhaaf aangoo hin qabu nuti amannee jirra. Yaa obboloota yaa michoota ammayyuu nuti ijoollee eenyuti? Natti maaloo ammayyuu nuti ijoollee eenyuti?
gooftaa kana bara baraan maqaa isaatiin galannaatu amantii keenyatti cimsee foon dhiiga isaatiin nu qaqqabsiisee bara baraan kanaan akka jiraannu jireenya kanatti baraabarummaa akka dhaallu nu haa gargaaru galanni Waaqaaf haa ta'u.